Hi, seenaa waan xiqqoo waan jedhu jira. Yoo dandeettan seenaa waan xiqqoo waan jedhu jira. Guddisuu daqiiqaa xiqqoo waan haarawaa waan jiruuf waa isinitti himuu barbaada. Share godhaa, yoo dandeettan share godhaa. Waan namni beeku waan barbaachisuuf wal barsiisuu waan nurra jiruuf share godhaa. Koottaa seenaa waan xiqqoo waan jedhu jira. Kam nagaa jirtu, fayyaa jirtu, nagaa jirtu. Waan haarawaa waan amma dubbatamaa jirutu jira. Waan coronavirus irraa kan ka'e akkuma isiniin jedheetti dhukkubni kun dhukkuba haarawaa, dhukkuba waan hedduu waan barannu tu jira. Waan dhukkuba kana maaliif dhukkubni kun haarawaa guyyaa guyyaadhaan waan haarawatu dhufaa, maaliif qorannoo research adda addaa waan irratti dalagaa jiraniif kanaan waan jiru kana wal barsiisuu qabna. Kanaafi share godhaa seenaa waa isinitti himuu barbaada. Akkam warri seentanii bahinaa na eegaa, xiqqoo na eegaa. Baay'ee barbaachisaadha. Waan dhukkuba kanaa beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu waa isinitti himuu barbaada. Akkam nagaa jirtanii. Akkam hi seenaa akkam jirtan, nagaa jirtanii. Maqaan kiyya Alfiyyaa jedhama, nurse practitioneridha. Waan xiqqoo isinitti himuu barbaada har'a. Waan haarawaa waan baradheetu jira, waan dubbataa jirantu jira waan dhukkuba kana. Waan xiqqoo isinitti himuu barbaada. Beekuun barbaachisaadha. Yoo waa beekan dhukkuba kana ittisuu danda'anii, ittisuun immoo yeroo ammaatti wanni nu godhuu qabnu ofirraa ittisuudha. Ofirraa ittisuudha. Nama biraallee ittisuu qabna. Nama ittiseetu nama biraa ittisa jechuudha. Kanaafi kana wal barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Baay'ee maaliif dhukkubni kuni nama maraafuu dhukkuba haarawaa. Warri saayintistiiyyuu baay'ee waan dhukkuba kanaa baay'ee guyyaa guyyaadhaan waan haarawaa barataa jiranii, qorannoo adda addaa fi research adda addaa irratti godhaa jiranii. Kanarraan kan ka'e nullee waan jiru kana dhagahuu qabnaa. Niwusii adda addaa fi oduu amma kabahan kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaafi akkuma kaleessa modhen gadda viidiyoo sheerii isin waliin godhe irratti dubbadhee jira. Biyya Ameerikaa kana keessatti researchii adda addaatu godhamaa jira dhukkuba kana. Wayita dhukkubni kuni awwala dhufee akka ofirraa eenu dhukkuba kana akkamitti ofirraa akka nama biraatti illee hin qabanne nullee hin qabanne akkamitti eeyina ofirraa jennee wayita jennu waan nu himameetu jira, waan beeynuutu jira. Amma immoo waan biraatu bahaa jira. Kanaafuu yoo dandeettan seenaa warri seentan sheerii godhaa.
maalifi dhukkubni kun baay'ee seriyeesiidha. Dhukkuba akka laayyootti dhukkuba laalluu miti. Immoo beekuun baay'ee nurraa barbaachisaadha. Waan godhuu qabnu beekuudhaan ofirlee baraarraa maatii keenyallee baraarraa uummatallee baraarra jechuudha. Baay'ee nama yaachisaa dhukkubni kuni akkuma isin argitanii guyyaa guyyaadhaan lakkoofsi uummata addunyaarra qabaman baay'ee guddataa deemaa jira. Namni du'ellee baay'ee guddataa deemaa jira. Kanaafuu wal barsiisuun baay'ee barbaachisaadha. San malee ofirraa dhukkuba kana balleessuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu sheerii godhaa yoo dandeettanii sheerii godhaa. Namni haaseenu daqiiqama xiqqoo dubbadhaa bakka dalagaa waan jiruuf dhiifama bilbilatu natti dhufee dhiifama. Kanaafuu kanaaf asirra dhufee wanni dhukkuba kanaa wayita dubbannu waan jenne dhukkuba kana akkamitti ofirraa dhukkuba wayita jedhu coronavirus COVID-19 ka jedhamu kana virusii kana akkamitti ofirraa ittisna wayita jenne yeroo hedduu namni hedduun irratti dubbatee jira. Ogeeyyoonni fayyaanii addunyaa irratti dubbataa jiranii garuu wanni amma dhagahame maal qara waan nuun jedhanii dhukkubni kuni namarraa namatti ka darbu yoo namni tokko qufa'e yookaan immoo yoo namni tokko haxxifatee dropleetii ka jedhamantu jira. Wanni dropleetiin suni afaan namicha sanirraa ka bahu yoo nama biraarra bu'e fuula nama biraarra yoo bu'e vaayirasiin suni gara sombaa deema. Gara sombaa deemee namicha san in dhukkubsa jechuu. Namichi sun dhukkuba san argate jechuu takka jenne. Ka lammaffaa immoo dhiifama. Dhukkubni kuni yoo namni meeshaa adda addaa harkaan tuqee meeshaa adda addaa sanirra vaayirasii sana harkaan qabatee yoo fuula tuqee akkasitti seenaa nama seena jedhanii dubbatanii turanii. Amma immoo dhukkuba as biyya kana NIH ka jedhamutu jira. NIH'n kuni as biyya Ameerikaa keessa argama. Research adda addaa bakka itti godhamu institutionii guddaa isaati. Research halkanii guyyaa waan dhukkuba kanarra vaayirasii kanarra halkanii guyyaa irratti hojjetaa jiranii. Baay'ee irratti hojjetaa jiranii. Amma immoo maal jedhanii kuni waan kaleessa waan bahee wanni amma jedhanii dhukkubni kuni yookaan haxxifachuu fi qufa'uu qofaan yookaan immoo namni harka meeshaa adda addaa yoo tuqe san qofaan hin darbuu jedhaa jiranii. So kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Sheerii godhaa nama beektanitti illee hima. No soundiin hin jiru. No sound naan jedhaa jiranii. Mee soundiin hin jiraatin natti himame. Mee ol kaasa eega. Soundiin hin jira. Nama wayitu soundiin hin jiru naan jedhaa jira. Mee soundiin ni jira. Galatooma. Amma waan akkuma isiniin jedhee institutioniin NIH ka jedhamu study yookaan researchii vaayirasii kanarratti it's very good. Thank you. Galatooma. Vaayirasii kanarratti qorannoo godhaa jiranii. Amma waan haraawatu waan nu baheetu jira. Qorannoon suni hin dhumne garuu amma early resultiin isaa research sanii akka agarsiisutti dhukkubni kuni hafuuraan kanaafi yookaan qufa'uu haxxifachuu yookaan immoo harkaan tuttuquu bichaa miti qofaa miti. Dhukkubni kuni hafuuraan namni tokko yookaan qufa'uu yookaan haxxifachuu dhiifama silkiin natti dawwalame.
haxxifachuu hin qabu. Dhukkubni kuni hafuuraan illee namarraa namatti darbaa. Maal jechuudha kuni? Namni tokko yoo as taa'e hafuurri inni baafatu kanaan agartanii namichi suni mallattoo dhukkuba san vaayirasii san ofirraa qaba. Akka waliin jenne qaratti incubation periodiin hin jira haga 7 fi haga 3 hin tura mallattoo osoo agarsiisiin jennee jira dhukkubni kuni. Namichi suni vaayirasii san ofirraa qabaatee haga 3 mallattoo takka hin agarsiisu jennee jirra. Eega namichi sun vaayirasii san qabaatee qufaa yoo hin qabaatin yookaan hin haxxifatin nagahaan deemaa akkuma kiyyaaf keessan kan nama fayyaa qabu jira. Namichi suni waan takka mallattoo ka sign symptom kan jedhamu san hin qabu. Garuu namichi sun hafuura wayita baafatu vaayirasii sanii tamsaasaa deema jechuudha. Amma wanni haarootti riizaltiin haaroo riisarchii kana ka agarsiisu waan akkasiisanii. Maalii fi riisarchiin kun hin dhumne garuu waan akkasiitu dhagahamaa jira. So amma maal godhaniire biyya kanatti maal jedhanii namni martinuu maaskii godhachuu qaba. Maaskii osoo hin godhatin ala keessa deemuu hin qabu jedhamaa jiranii. Maali kun amma wanni kuni hafuuraan yoo bahe airborneedha moo airborne miti. Amma kana eegaa jirra. Akka beenutti hafuuraan wanni yoo deemu ka ta'e airborne ta'a jechuudha. Airborne garuu ka isaan jedhanii researchiin kuni hin dhumne. Researchiin geenaa deemaa jira garuu early hagamma resultii argatan keessa hafuuraan illee hin darbaa jedhaa jiranii. Kun immoo maal jechuudha? Airborne illee ta'uun hin malaa jechuudha. So kanaafu garuu 100% airborne illee hin jenne hagamma droplet ma jedhanii. Garuu maal jedhanii hafuura illee yoo baafate namichi suni hafuurri suni meetira 2 yookaan 6 feet ka jedhamu san caalaa hin deemu. Na akkasitti namarraa 6 feet yookaan meetira 2 fagaachuun baay'ee barbaachisaadha. Garuu waan biraammoo qara maal jedhanii namni tokko yoo qufa'e yookaan yoo haxxisate 6 feet qufaa fi wannoo afaan keessaa ka bahu suni yoo haxxifateef qufa'e 6 feet deema jedhaa jirani. Amma garuu wanna haarawaa researchiin haarawaa wanni dhufe 6 feet caalaa deema kaaxisu vaayirasiin suni 6 feet yookaan 2 meter qofa miti. Yoo qajeelatti namichi sun baay'ee haxxifatee fagaatee deemuun hin mala vaayirasiin sun ka afaan keessaa bahu. So garuu yoo namni hin haxxisatin qufaallee hin qabaatin homa takka mallattoo fi saayinii takka illee hin qabaatin hafuuruma namichi dhukkubsate sun hafuura baafatu san as taa'ee yoo hafuura akkanumatti hafuura baafate akkuma normaalitti hafuura baafate hafuurri suni haga 6 feetitti dhukkuba sanii hin dabarsaa jedhaa jiranii. So kana jechuun kun immoo baay'ee barbaachisaadha uummata keenyaaf nama keenyaaf. Maalidha kuni? Namni tokko yoo ala keessa deemu gabaa deemu yookaan suuqii yookaan deemu maaskii malee olii gad deemuun hin ta'u jechuudha. Maaliifi hafuura wanni kun hafuuraan yoo darbe vaayirasiin kuni hafuurri nami baafatu keessa nama mallattoo hin qabne nama qufaane keessa hafuurri yoo bahe yoo vaayirasii san tamsaasaa deeme spreadii godhaa deeme dhukkubni kun babal'ataa deemaa jira jechuudha. Kanaafu maaskii godhachuun maaskii immoo N95 ala keessa yoo deemne N95 ta'uu hin qabu. Maaskii akkanaa kun amma N95 miti. Kun just surgical mask jedhama, regular mask jedhama. Kun immoo N95 akkuma isiniin jedhe kanatti kan immoo warra fayyaa health care worker warra jedhamutu mostly kana barbaada. Garuu namni maaskii hin qabne yoo maaskii hin qabaatin illee rakkinni hin jiru. Maaliifi maaskiin yeroo maraa hin argamu ala keessa biyya keenya keessa fa'aa hin argamu. Wanni
huccuma argan sharpii ta'uun mala warra dhiiraallee baandaana ka jedhantu jira huccu sanii akkanatti afaanitti hidhanii afaanii funyaanitti hidhanii ala keessa deemuu qaban jechuudha. Kuni yoon ta'ini dhukkubni kuni spreadii godhuu kaata tatamsa'uu hin dhiisu. Yoo 6 feet illee jiraanne yoo maaskii kana hin godhatin yoo carqirra afaan kenna marree yoo hin deemin yoo mallattoolee hin qabaanne dhukkub vaayirasii sanii namatti kennaa deemna jechuu. So baay'ee barbaachisaa kanuma isinitti himuu fi dhukkubni kuni yoo qofaanii fi yoo haxxifanne qofa hin darbu hafuuraan illee hin darbaa. Amma researchiin haaraa akka agarsiisu sanii researchii kana hin xumurre early result jedhanii akkasitti himaa jiranii hafuuraan illee namarraa namatti darbaa. So kanaafu kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Kabiraammoo maali wanni haarootti waan biyya kana jiru akkuma isin jedhe N95 kana in argamu warra hospitaala keessa hojjetan warra fayyaa biyyallee ta'e asillee ta'e warra hojjetanii amma biyya kana maal godhanii FDA ka jedhamutu jira. FDA Food and Drug Administration ka jedhamu biyya kana hin jira qorichi adda qorichi martuu achirraa approve yoon godhin kennamuu hin danda'u nyaataa fi qoricha adda approve godhanii. So jarri maal godhanii har'a kana decontamination approve godhan kampaanii Battle kan jedhamu kampaanii Battle jedhamutu jira. Kampaaniin kuni Ohio argama. Science and Tech Company da. Isaan approve godhanii maski N95 kana decontamination akka godhan jechuudha. Namni yoo uffatee ga'ee guyyaa guutuu uffatee galgala fuudhanii hospitaala deemanii yookaan achittillee wannoo dhufanii ka xuraa'ee kana fuudhanii decontamination akka godhan FDA'n kun approve godhee jira. Maali kun immoo manatti decontamination godhamuu hin danda'u dhiquu hin dandeenyu maaliifi hin balleessina hojjaa isaa jechuudha. Yoo bishaan irra yoo jiidhee waan qajalatti dhukkubanurraa ittisuu waan hin dandeenyeef jarri tun maal godhani maal fayyadamanii processii jira. Systemiin kun maal jedhama Battle CCDS Critical Care Decontamination System jedhama wanni kuni. Kana maal use godhani concentrated vapor phase hydrogen peroxide ka jedhamutu jira. Hydrogen peroxide kuni akka bishaanillee hin dhufa. Bishaan ka akkana clear ta'een dhufa. Wound agartani madaa adda wannoo saniin hydrogen peroxide clean yookaan itti qulqulleeffama. Usually kuni garuu maali vapor akka qilleensa vapor isaan decontamination godhan jechuu. Guyyaa keessatti several thousand N95 mask decontamination godhanii maalif decontamination godhanii warra agartanii health care provider warra fayyaa keessa ogeeyyoon fayyaa kana baay'ee barbaadanii coronavirus dhukkuba ka qabu ummata san waliin yoo hojjetan kana godhachuu qabanii yoo maalif very close contact bira kalaahanii waan hojjetanii fi kana qabaachuun barbaachisaadha. Akkuma isiniin jedhetti kuni baay'ee shortage jira. Amma maal godhu jedhanii kampaanii isiniin jedhe kana Ohio irraa Battle Company ka jedhamu decontamination akka godhanii hayyama kennaniif jiran jechuudha. Kunillee waan haarawaa so maybe kun gaariidha shortage waan jiruu fi kana deebinee akka fayyadamnu jechuudha. Akkan ganne nu godhu jedhanii sun bareeda. Kalamata akkasuma isiniin jedhetti dhukkubni kuni amma kana har'a coronavirusin har'a yoo kana isinitti agarsiisee kana yoo kaameraa garagalchuu danda'e kompiitararra isin agarsiisa. Kuno amma biyya Ameerikaa keessatti 266 ummanni qabame dhukkuba kanaan jechuudha. Kun haarawaa kun 266 coronavirus warra qabe
akkanammoo yoo dhuftanii 6,921 uummanni du'e jechuudha. Dhukkuba kanaan namni du'e. Akkasi addunyaa irratti miliyoona caalee jira dhukkubni kuni. Miliyoona caalee jira warri qabame warri du'e akkasumatti guddataa jira. Kana maaliif isinitti garsiisee lakkoofsa kana dhukkubni kuni namni gaarii dhukkubni kun jiraayyuu ka jedhu jira. Dhugaa yoo isinitti fakkaate nama hedduutu naan jedhu dhukkubni kun jira sila akkamittiin agarree maali namni dhukkubsatuun arginu ka jedhuun leen jira. Dhukkubni kun dhugaadha. Dhukkubni kun hin jira. Dhukkubni kun baay'ee sireesidha. Yoo dhugaa isinitti baay'ee ofirraa eeguu qabdanii. Dhukkuba kana qoricha hin qabu akka waliin jannetti kittibaata hin qabu. Wanni nu godhuu qabnu dhukkuba kana ofirraa ittisuu qofa. Ofirraa ittisnee nama biraallee ittisnee naannoo kennaa fi uummata kennallee ittisuu qofa. Wanni biraa wanni goonu hin jiru. Yeroo kanatti dhukkubni kun yoo nama qabee akkuma isiniin jedhetti baay'ee faasti nama ajjeesa. Guyyaa lama keessatti nama du'e jira. Har'a qabame guyyaa lama keessatti nama du'etu jira jechuudha dhukkuba kanaan. Even intubation illee godhanii jechuun onnoo maashina kaafuura baasuu fi galchuu keessa illee godhanii namni baay'ee du'a dhukkubni kun yoo qabe. Kanaafuu ofirraa ittisuun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma isiniin jedhee dhukkubni kun qofa'uu yookaan haxxifachuu yookaan meeshaa tuttuquu qofaan hin darbu. Namni mallattoo dhukkuba kana hin qabne illee hafuura yoo baafate namatti waan darbuuf wanni nu goonuu qabnu namatti siquu dhabu amma sanii. Maaliif yoo namatti siqne namichi sun yookaan mallattoo hin qabu vaayirasii kana hin qaba. Hafuuruma akkam nagaa jennee yoo waliin haasoyne nama nagaan waliin haasoynu akkam nagaa jirta jechuun kunuyyuu dhukkuba sanii namarraa namatti darba. Dhukkubni kun namarraa namatti darba. Kanaafuu of eeggachuu qabna. Walitti siquu dhiisuu yoo dandeenye 6 feet ka jedhamu sun baay'ee barbaachisaadha. Yookaan 2 meter namarraa siqnee yoo waa bitachuu barbaanne namarraa addaan siqnee yoo immoo ala keessa baane akkuma isiniin jedhe maaskii godhachuun inni 95 ta'uu hin qabu. Sanillee yoo hin qabaanne homaa rakkinni hin jiru. Ala keessa yoo deemtanii maaskii akkana yoo godhattanii yookaan immoo carqii shaarpima hin qabu shaarpima yoo qabaattanii carqimaan akkanumatti ala keessa yoo deemtan afaanii funyaanii keessanii kavarii godhanii deemu. Maaliif yoo namarraallee akka isin qabne osoo hin ta'in yoo isinillee qabaattan nama biraatti akka hin kennine jechuudha. Gara lachuun deema. Yoo nu amma maaskii uffannu dhukkubni kun akka nu hin qabne osoo hin ta'in nullee nama biraatti akka hin kennine. That's very important. Kun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif vaayirasiin kun baay'ee tatamsa'aa jira. Torbaan lama dhufan keessaa vaayirasiin kun sarji ka jedhamu hin jira. Baay'ee nambariin isaa guddachuuf deemaa jira. The next 2 to 3 weeks jedhanii warri saayintistoota warri dooktaroota waan kana qoratanii torbaan 2-3 dhufu keessaa dhukkubni kun baay'ee nambariin isaa hin guddataa jedhamee yaadamaa jira. Nu kanuu godhuu qabnu mana keenya taa'u haga dandeenye guyyaa 30 amarraa qabnee guyyaa 30 ka dhufu mana keessa taa'u. Mana olii gadi deemuu dhiisuu yookaan yoo ala baanee waa binnee dafnee gallee mana keenya taa'u yoo akkas mana teenne maal ta'a vaayirasiin kun opportunity namarraa namatti darbu kan opportunity hin argatu. So it's very important namallee barsiisaa mana taa'uun baay'ee barbaachisaadha. Akkuma isiniin jedhetti hafuuraan illee hin darba. Amma kun haarawaa kan isinitti muuf yaadda dhufe. Hafuuraan illee namatti darbaa. Hafuuraa fi waliin haasa'u nama waliin haasa'u fi nama waliin akkana bira kalaanii yoo ta'an illee hafuura saniin vaayirasiin kun bahee ala keessa hin deema jechuu. Kanaafuu jabaadhaa uf eegaa maaskillee yoo qabaanne shaarpii ta'ee carqii ta'ee namni waa hodhuu dandeettan immoo carqima kana akka maaskii hodhitanii
gurra akka gurri isaa wanno qabatu yoo gootanii yoo akkas gootan baay'ee barbaachisaadha. Namatti illee akkasitti yoo gurgurame yoo danda'ame namni carqii hodhu yoo jiraate maaskii dhugaa ta'uu qabu. Carqima kun carqima huccuutti hodhan kana yoo akka maaskiitti godhatanii ala wayita bahan mara isa yoo godhatan dhukkuba sun ofirraallee ittisanii namatti illee kennu dhiisan jechuudha. Kanuma isinitti himuu fi wanni haarootti wanni amma jiru kana wanni biraa wanni haarootti yoo jiraate anuu deebi'ee isinitti deebi'a. Jabaadha ofirraa ittisuu kana jabaadha wanni nu godhuu qabnu amma dhukkuba kana ofirraa ittisuudha. Dhukkubni kuni guddaa hin jedhu xiqqaa hin jedhu akkuma isin argitanitti dhukkubni kun nama maraa qaba. Yoo qabe immoo nama garii 80% namni hin wayyaa hin fayyaa garuu 20% suni hin du'a gara du'aatti deema. Duuti kun immoo baay'ee safar ka jedhamu baay'ee nama rakkisaa. Somba kana akka malee godhaa qilleensa kana baasuu hin danda'u ilma namaa. Namni itti kalaahuu hin danda'u. Baay'ee waan dhukkubni kun baay'ee seriousidha dhugaa yoo isiniin jedhe. Kanaafuu jabaadhaa uf eegaa nama keessan eegaa maatii keessan eegaa. Namni dagataa waa of eeguu dagachuun hin mala nama yaadachiisa agartanii kana godhuun dagatiin kana godhuu qabdan jettanii nama yaadachiisuu qabdanii. Tokko yoo akkana balleesse akkana laaluun gaarii miti. Maatii keessan illee jabeessaa ofillee jabeessaa as dhuftanii na hordofuu keessanii baay'ee galatooma. Thank you isiniin jedha. Jabaadhaa waan amma isinitti hime kana namatti himaa. Biyyatti illee biyya jiraatan Itoophiyaa jiraatan kanan information kana himuun baay'ee barbaachisaadha. Namatti kalaa'uu dhabuudha yeroo kanatti akka haga dhukkubni kun biyyaa bahutti nama waliin hiriyaa ta'e maalii ta'e buna waliin dhuynaa kotta asii haasoynaa mana adda taa'uun nama dhibaa nama rakkisaa dhugaa yoo dandeettan silkiidhaan walii dawwalaa malee nama walitti hin dhufinaa. Maaliif dhukkubni kun hafuuraan illee darba jedhamee jira. Kun haarawaa kun waan kalee bahee kalee waan jedhaa jiranii hafuuraan illee hin darba. Kanuma isinitti himuu fi thank you so much. Waan biraa wanni jiru yoo haarawni jiraate isinitti deebi'an illee galatooma. Thank you, bye.